Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa obbolummaa isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Egaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa obbolummaa isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee nama gammachiisu walii dhagahuun walii awwaachuun baay'ee murteessaadha. Keessaayyuu guyyaa kaleessaa viidiyoo xiqqoo wayii gadhiiseen ture warroota keessaayyuu yuutuubii qabdaa falmata akkam kan jechuudhaan gara tiktokitti ji'a takka ergan dhufee ji'a tokkoof akkas guyyaa ji'a lama almost ergan dhufeen boodatti namoonni hedduun keessaan dhuftanii na gaafachaa turtanii kaleessa ammoo viidiyoo xiqqoo wayiin dalageen ture jechaadha. Viidiyoo sana erga dalageen boodatti ammoo namoonni hedduun keessaayyuu sabiskiraayibii gootanii maqaa keessanis koomentii warroonni adda addaa na barreessitan keessaanis na ergitanii iskiriinshuut gootu na ergitan galatooma ulfaadha. Wanti kun dirqamaa miti. Dhugaa walitti himuudhaaf dirqamaa miti. Viidiyoo gadhiisan laaltanii namoonni hedduun keessa dhayitanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf taatanii na jajjabeessitan ulfaadhaa isiniin jedha. Wayyoomaa galatooma ana qofaa miti. Nama Oromoof dalagu kamiyyuu, nama qe'ee namaan tuqne kamiyyuu, nama Oromoo fi Oromummaaf hojjetu kamuu jabeessaa isiniin jedha. Yennaan kana jedhu ammootu viidiyoo inna deemtanii ilaaltanii viidiyicha yoo xiqqaate daqiiqaa takka ilaaluu qabdan jechaadha. Beeksisa fuuldura jirtu san jechaadha. Beeksisni fuuldura jirtu yoo ilaaltanii jettanii nama san nan fayyada jechaadha. Yoo immootu beeksisa gubbarra jiru daqiiqaa takkitti yookaan immoo sakandii duwwaa 30 san yoon laalle taate next kan gootan taate nama san miidha waan taateef ana qofaaf osoo hin taane eenyuufiyyuu viidiyoo san hanga danda'ameen daqiiqaa muraasa san osoo ilaaltanii fi gaarii dhayeetii yaada. Itti aansuudhaan keessaayyuu warroonni haala sanii dhuftanii na jajjabeessitan dhugaa dubbachuudhaaf galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Akkuma argitan tiktokiin kiyya amman tanatti ji'a lama keessatti filoon isaallee ol jee jira homaan jedhu, laayikiin isaas ol jee jira homaan jedhu, akkasumas ammoo viidiyoolee babbareeda waan tokko waan danda'u irraa jechaadha. Waan humni kiyyaa viidiyoolee tokko gadhiisaa jira. Isarrattis koomentii adda addaa kennaa jirtanii hedduun namaallee laayik gootanii jirtanii dhugaa isinitti himuudhaaf ani kan ittiin fuulleffadhu kan ittiin xiyyeeffadhu social media keessa gara Facebookaa peejii Maddoolaa Broadcasting akkasuma Oromoo United peejii jechaadha. Itti aansuudhaan immoo gara YouTube kanaan jechaadha. Gara YouTube kanaan irra hedduutti akka na jajjabeessan abdiin qaba. Namoonni mootu kaleessaaf eelgadda dhuftanii na jajjabeessanii dhugaa galatooma isiniin jedha. Viidiyoo kaleessa maxxansisan jechaadha keessaayyuu dhimma sabiskiraayibii kanaan wal qabate nama kuma lamatti tilmaama natti fakkaata yoo dogoggoruun baadhe namni kuma lamaa sun akkuma viidiyoo tiktok irraa laaltan sanii linkii kiyya kan piroofaayila tiktok irra jiru kana osoo kallattiidhaan cuqqaastanii dhaqisan taate nama kuma lama keessaa namni 500 yoo dhaqisan taate hagam wal fayyana kan jedhu tilmaamuun nama dhibu jechaadha. Garuu ammoo namoonni hagammaatti dhaqxanii na jajjabeessuudhaan akkasuma maatii naa taatanii koomentii gaggaarii keessan maqaa keessanis keessaan ammootu iskiriinshuut gootanii na ergitan ulfaadha galatooma. Wanti kun dirqamaa miti fedhiidha. Dirqamaa miti fedhii ta'uun beektanii kan waliin beekne jechaadha. Irra hedduun namoota waliin beekne kan wal beeknu hedduun isaa akkuma argaa jirru wantoota tokko I don't know namni wal beeku yeroo hedduu wal bira dhaabbatu wantoota akkasii kanarratti garuu ammootu wanti na ajaa'ibsiise nama ana hin beekne kaan isa hin beekne namoota akkasiitu keessaan dhufee waatsaappii na gaafatee lakkoofsa kiyya ergee fi iskiriinshuut gatanii akka waan dirqama wayii taateetti viidiyoo waraabanii na argan jechaadha. Ana qofaa miti ilmaan Oromoo kamiyyuu kan waan Oromoo fi dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjetan akka jajjabeessitan abdiin qabaa. Keessaayyuu sagantaa kaleessa viidiyoo san argitaniitiin dhaqxanii kallattiidhaan mana kiyya san irratti jechaadha. Sabiskiraayib naa gootan akkuma argitan yuutuubiin kiyya viidiyoo yookaan loogoo tiktok irra akka jiru piroofaayila maddii jechaadha. Bakka sanarra jira wanta akka YouTube san naatu hixan kallattiidhaan mana YouTubein isin fida. Yeroo itti dhaqxan viidiyoo xiqqoo beeksisa warri YouTube beeksisantu jira. Viidiyoo san ilaaltanii sabiskiraayib gootanii koomentii jala barreessan jechaadha. Akkuma dhaqxanii fiigdanii yoo ka sabiskiraayib gootan taate hin qabatu. Yoo xiqqaate daqiiqaa takka viidiyoo san laaluu qabdanii ergasii ammoo laayik gootanii koomentii barreessitanii yoo garee qabaattan gareetti ergu yoo hin qabaanne immoo hedduu ittiin dhiphattanii kanumaan isiniin jedha. Namoota keessaayyuu maqaa isaanii dubbisuun barbaada warroota suuraa kaastanii keessan na ergitan osoo ani isiniin dirqin fedhii keessaniin keessaan iskiriinshuut gootanii gara miiseenjaraatii gama telegiraamaatiin waasaappiidhaan na ergitan hunda keessanuu maqaa yaamuun barbaada jechaadha.
tokkoffaa irratti Fooziyaa Jamaal jedhamti. Shamarreen kun biyya Kuwait jirti jechaadha. Ulfaadhu galatoomi siin jedha. Lammaffaa irratti immoo Abdii Hassan South Africa magaalaa Durban irra. Akkasumas Faizaa Ahmad biyya Dubai irraa jechaadha. Hedduun galatoomi jedhaan isinis osoo nan dubbisin jechaadha. Irra hedduun shamara. Hikma Kadir Saudi Arabia magaalaa Riyadh irraa. Akkasumas immoo Hasanat Usman Saudi Arabia magaalaa Makkah irraa. Akkasuma immoo Rozi Kadir biyya siin beekne keessaa warna erga screenshot gatee jechaadha. Akkasuma Hassan Muhammad Jarman irraayi. Amin Hussein Holland irraa hedduun galatoomi. Amin saahiba kooti. Akkasuma immoo Fuad Kadir biyya Netherland irraa innis biyyuma Holland jechaadha. Kadir South Africa magaalaa Durban irraa. Muaz South Africa magaalaa Johannesburg irraa. Abdul Wahab Qatar irraa biyya wal dorgommii geggeeffamaa jiru galatoomi siin jedhaani. Jeetii Hussein Dubai Emirates irraa jechaadha. Hedduun galatoomi. Hasanat Usman Oromiyaa irraa magaalaa Finfinnee irraa hedduun galatoomi siin jedha qeerroo biyya keessa. Akkasumas immoo bal'inaa Sooressaa Oromiyaa Shawaa Lixaa irraa. Akkasumas Z Production godina Baalee magaalaa Roobee irraa. Abdul Hafiz godina Baalee Dalloo Mannaa irraa. Riyaadoo magaalaa Goobbaa godina Baalee irraa. Abdul Hakim godina Baalee magaalaa Dambal irraa. Oromiyaa keessaa namoota hedduun naa barreessa dhugaa dubbachuudha. Warroota hedduu subscribe gate anis ammoo dhaamsi kiyya Oromiyaa naa ga'uu isaatiif hedduun gammada. Namoota hedduu nama 8 akkas jechaadha. Khalid Hussein Oromiyaa godina Baalee aanaa Gidnira Baalee Bahaarraa. Eebbisaa Lammeessaa godina Shawaa Lixaa Walisoorraa. Huzaifa Hassan godina Baalee aanaa Raayituurraa gammoojjii Raayituu jechaadha. Hedduun galatoomi ulfaadhu jaani. Haaluma sanii namoota biyyoota adda addaa kutaa Ameerikaa irraa namoonni hedduun kanaa barreessan jiranii subscribe naagatan jiranii Awustiraaliyaa irraa jiranii Kaanaadaa irraa jiranii hundi isaanii to'aa ulfaatanii galatoomaa isin jechuun barbaada. Wanti kun fedhiidha. Ana qofaa miti ijoollee Oromoo hundaa akka jajjabeessan isin jedha. Ammas irratti isin deebi'a. Warroonni viidiyoo TikTok irratti ilaaltan kuni laayikii irratti gootan san gara YouTube'itti osoo naa deebistanii na fayyada waan taateef kanaaf haga dandeessaniin profile irratti tuquudhaan mana koo dhaqxanii akka subscribe naa gootan ammas irra deebi'ee isin yaadachiisuun barbaada. Waan hordoftaniif galatoomaa isin jecha asumaan immoo nagaa isinitti dhaamadha. Galatoomaa wayyooma barri bara bilisuu gadaan gadaa gabbinaa nuuf haa ta'u isin jedha. Galatoomaa wayyooma ulfaadha. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa gama dirree tiktuukiitiin na hordofaa jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf warroonni yeroo hedduu na gaafachaa turtanii YouTube chaanaaliin qaba. YouTube chaanaalii kiyya yemmootu tiktuukii gubbaa jira profaayila irra jira jechaadha. Kallattiidhaan yoo isa tuqxan taate kallattiidhaan mana YouTube chaanaalii kootii isin geessa. Mana YouTube chaanaalii kiyya ennaa geessanii viidiyoo beeksisa xiqqoo takka jira daqiiqaa takka yookaan daqiiqaa lama isa eega ilaaltaniin boodatti yookaan mootu viidiyoo sana erga ilaaltaniin boodatti subscribe gootanii ergasii ammootu mallattoo alarmii san tuqxanii mallattoo alarmii waggaa tuqxan yeroo viidiyoo kamiyyuu gadhiisu kallattiidhaan isin biraan ga'a jechaadha. Akeekaaf kaayoon gama madda walaabuutiin hojjetamaa jiru keessaa tokko sagalee uummata Oromoo ta'uudha. Akkasuma aadaa fi duudhaa Oromoo fi Oromiyaa irratti fuulleeffachuun qophii golaa fi gola Oromiyaa godina Oromiyaa hundumaa 11 jechaadha. Akkasuma aanaalee Oromiyaa hunduma keessa deemneetiin qophii adda addaa kallattiidhaan isin biraan geenna waan taateef namoonni yeroo hedduu irra deddeebiidhaan na gaafachaa turtan ulfaadhaa galatooma. Kan isinii deebisuu dhabee sa'aatii gaa waan hin qabnee fi naaf qolchaa isiniin jechuun barbaada. Keessaayyuu beeksisa san next gootanii irra dabarsuun qabdanii utaalchuun qabdanii maaliif beeksicha san yoo irra kan dabarsitan taate wanti sun YouTube'n suni akka inni jabaatu hin gatu waan taateef jechaadha. Kanaaf impressionii yeroo tuqamu jechaadha. Viidiyoo san jaamping goosinaati viidiyoo san hanga dandeessanii ilaaluu yaala.
فيديو سن دقيقة تك كيا وصو إنتاني فيديو نما خمي يورو إلالتن جتشانا كنما خمي يورو إلالتن دقيقة تك كس دقيقة تك يوكامو دقيقة لما إلالتني سبسكرايب غوتن يوسن كبتا وانتوف جتشان يوكاني موتو سو إلالين أكمدكتن يوكان چوك أستن تاتي نما سميد أجرتن مالي نما سفايدا وان جرفي هنكنو تكايسان فوية فداسين جتشون بربادا فيديو سبسكرايب نوغد آيرو جنو kan YouTube di sana ni video tuk kan irra deemet subscribe like gata sunis waan gaariidha garuu ammoo irra caalaatti gara YouTube channeliitiin ijoolleen Oromoo akka jabaataniif akka cimanii fi man isaanii profile irra kan jiru kan dhayxanii tuuxanii commentis sarara lama yookaan sarara sadi hima ergaa qabu wayyoo barreessanii rakkinna yoo taates rakkinna inni qabu ciminna yoo taate ciminna inni qabu dadhabinna yoo taate dadhabinna waan akka san sirreeffadha jettanii yookaan nu jabeessan taate waa hedduu hojjechuu dandeenya waa hedduu walirraa baruu dandeenya waan taateef kabajamtoota hordoftoota madda walaabuu YouTube channelii akkasuma immoo madda walaabuu broadcasting gara page keenyaatii fi madda walaabuu miidiyaa gama TikTokiitiin warroonni nu jajjabeessaartan warroonni viidiyoo keenya ilaaltanii kallattii adda addaatti nu jabeessaartan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada irra caalachi gara YouTube channeliitiin hojjechaa jira waan taateef xiyyeeffannoon kiyya gamasitti waan taateef namoonni kallattii adda addaatiin nagaafachaa turtan ammas irra isin deebi'a profaayilii TikTokii kana maddiin jira kallattiidhaan bakkuma san yoo tuuqxanii jettan bakkuma san waan isin fiduufi video ammoo daqiiqaa takka daqiiqaa lama laaltaniitiin subscribe akka nu gootan abdiin qaba warroonni hanga ammaatti immoo subscribe gootanii akkasuma mootu akka itti gatan isin dhibee jedhe ulfaadhaa galatoomaa warri na gaafatartan lakkoofsa hedduudha nama hedduudha galatoomaa isiniin jechuun barbaada ana qofaa miti ilmaan Oromoo kamiyyuu gama social mediaatiin jabaachuun jabinna ummata keenyaa fi jabinna saba keenyaatii fi kanaaf warroonni kallattii adda addaatiin nu cinaa dhaabbattan ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jechuun barbaada waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa sagantaa kiyya asirratti goolabeen jira ergaa kiyya asumarratti xumureen jira ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha